warroonni yeroo hundaa'uu appilikeeshina tolaa yookaan firii intarneet wajjin hordoftanii itti fayyadamtan arrammoo handa dhaabbatee kan dhufes akkuma jirutti ta'e haa ta'ummoo walirra humna qaba. warreen appilikeeshiniin kun isin didee jiru kanatti fayyadama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama argafuuna jirra jirtu isiniin jecha dhabbooleen kiyyaa nageenyin dagatamu mee akkamitti akka hojjetuu fi social media kameratti akka hojjetu waliin ilaallee haa deebinu. Mee fakkeenyaaf amma komentiin barreessina liivii eegu hojjete appilikeeshiniin tokko hojja baay'ama keessumoo TikTok liiviin isaa akka ulfaataa ta'e beektanii mee YouTube seenne chaanaala gada oroodhaa hara kanaan oguu dhuftan subscribe godhuudhaan maatii ta'uu hin dagatina. warreen ammoo viidiyoo laaltan like godhaan isiniin hordoftoonni kabajamoo warreen ammoo isinittiin tolle firraa dhiisuu hin dandeessan appilikeeshiniin kun eessa argamaa fi akkamitti gabbuufanna kan jiru inni ookame kan jiru gaafii isinitti ta'uu mala. haa ta'u malee immoo akkuma yeroo hunda beekamu telegiraama jalaan isiniin kaaya. Telegiraama jala dhuftanii appilikeeshiniin kun isa kana dhuftanii gabbuufachuu dandeessan. kan ammaaf jiru appilikeeshiniin kunis liinkii kana irra gadhawannaan ni dalagaa. kan agartan jeyyaadha zeenii fi mobaayilii riyaala 60 ammoo kan sirriitti humna qabu appilikeeshinoota kana hunda keessaa isa kana anamma isa kanatti fayyadamu waan ta'eef kanaan amma isin garsiisa. inni kun ammoo isuma duratti xiyyettanii hin dhiisina. fakkeenyaaf akkaataan inni itti jijjiiru mee dalaguu dideettanii dhiisina gabbuufatan haqa akka duraaniiti gabbuufadha. ooppiin godhan seenaa anammaan gabbuuse gara jalaa kana gadhoftanii as laaltan duraan 2-5 ture 2-6 ammoo arra 2-7 asirratti hojjeta. serfarii isaa wanni inni jijjiire jarman tokko amma 10 kajuu kana jijjiiramni isaa isa kana jechuudha. ammoo zeen kan jedhamu fakkeenyaaf isa kana dhaamseen isin garsiisa. yooniif kanaatu dalaguutti hin jiru jettuun taate zeen akkuma laaltanii gartan gara xumuraatti argama. yaa qootutti aana ammaasoo STC'tutti aana jechuu warreen firiitaan jira. kana moobaayiliin ammoo riyaala 60 kan jiru akkasuma riyaala 39 jawwiin ammoo firiidha. wanni biyya tana keessa akkana haa'ummaan jiru itti fayyadamuu teenya kan hin dandeenye hin dhiifna. lama dammoo hogguu deeftee serfarii isaa kana bakkuma takka gattu itti waan biraa takka illee hin qabu kanuma mataa gubbaa kanarra keessan jechuudha. ammoo 2-7 kana yoo ta'u baate arraaf isiniif hin dalagu dhaabbatee jira. abdeet godha. amma osoo hin banneen duratti appilikeeshinii reefuun tan isin garsiisu kunni dalagamoo hin dalagu mee waliin haa ilaallu. yuutuubatti dhayne yuutuub kun dalagamoo hin dalagne bifuma kana laaltanii gartan ni mara malee hin hojjetu. akkasuma tiktok yoo gartanii si harreefu liivii hojjetu ammaaf hin hojjetu. if duuba deebine isa kana haa bannu qixam takkatti akka inni hojjetu. दोस्तों आपको पता होगा कि जीबी WhatsApp okay kun beeksisa open gone yeroo takka enturu inni kun connect ta'e jechuudha. humna appilikeeshinii kamiyyuu irraa isaatu irra qaba jechuudha. warreen bitaman irraa isa kanaatu irra humna qaba dhugaa yoo taate akkuma altanii gartan amma dalagee jira. TikTok YouTube yoo dhufudes akkuma san hojjetee jira. hordoftoonni tiyya kabajamoo warreen viidiyoo irraa fayyadamaa taatan like godha. warreen ammoo isiniif galuu didemmoo gara social media nanachirratti maxxansuutiin diskiripshinii jala fudhadhaa. hottaa gara feesbuukaatiin feesbuukii fayyadachi jala maxxansaadhaan isin jaa viidiyoo biraatiin ammoo walitti deebinuu arraaf nagaan naaf oola.